jijjiiramaaf qophiin barbaachisaadha. Osoo hin jaalatin osoo hin quufin jalaadhuma bara hunda inshaallah ka barannaa nurraa qeebalee ka waggaa dhufuutiin waggaa ittiin adeemsu rabbi nu haa godhu jechuudha. Jiruuf jireenya kan kee guutuun siilaafa jaara Ramadaana kana keessa jechuudha. Dalagaan kan keellis barkaasii qabaata. Ramadaanni mana barumsaa akka ta'e itti fudhannee itti of leenjisu guyyaan iidaa immoo guyyaa eebbaati jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii Simboo keenya torbaniin qabannee isin biraan geenyu har'as anaa fi obboleessi kiyya Muhammad Nur qabannee isiniif dhufnee jira. Haga dhuma sagantaa keenyaatti turtii keessan akka nu waliin ta'u isin affeeree jira. Muhammad Nur, salaamu alaikum. Wa alaikum salaam rakkaturota keenya rabbiin nagaa walitti nuchaasii sooma keessaa sagantaa keenya Simboodhaa kan torbee lammaffaadha ani fi obboleessi keessan naaf qindeeffanneetti na walitti dachaa jirra. Inshallah torbeen kun torbee gaarii akka ta'e torbee Ramadaan darbee kun ibaadaa qeebalamtu akka isiniif taatu hawwii qabna. Meenaa fi torbeen sibira akkam ture jiini keessi kun Ramadaan ta'uudha wal qabateetiin. Maami Ramadaana walakkaa irratti dabarsannee jirra amma. Ramadaanni nu jijjiiru jira. Ramadaanni akkanuma keessa dabarfatu jira. Keessa bahu jira moo Ramadaanni waan nurratti jijjiiramu hin agarsiisu jira. Waan jedhu gaafii daawwattoota keenyaafis ofiifis gangaafachuu qabnudha. Inshallah Ramadaana kana keessa ammoo waan hedduutu Ramadaan jiini ji'a taraawihaati, ji'a salaataati, ji'a ibaadaati, ji'a ka dur caala masiidatti deddeebinu halkanii fi guyyaalee jechuudha. Sanni wal qabatee waan tokko inshallah kaasaa kanaa sun ta'a. Gaafeet na gaafatteef ammoo Ramadaan ne bira bareedaadha inshallah. Wallahi jiini Ramadaanaa kuni yeroo hedduu dhufuu isaa osoo argin ba'uu isaatii kan mul'atu. Keessattuu immoo baatiin Ramadaanaa kan waggaa kana hedduu ariifataa jira. Walakkaa madabarree jirra. Garuu walakkaa dabruu kana keessatti hagam takka ibaadaa hamma barbaannu nu jennee jirra. Quraan hamma takka hamma barbaannu qaraanee jirra kan jedhu gaafii keenya kan daawwattoonni keenyallee deebisuu qaban kan nuti deebisuu qabnudha. Garuu immoo yeroo hafan kanniin keessattuu amma ashara waakiritti deemaa jira. Ji'a hafan kanniin keessa rabbiin akka ajrii leelatul qadrii akka nuuf kennu leelatul qadrii akka argannu ibaadaa irratti jabaachuu akka qabnu asumaan dhaamsa keenya daawwattoota keenyaaf dabarsina. Hedduu yaachisaadha. Jiini Ramadaan akkan ariifatee yeroo bahu mi'aa isaa osoo hin geeffatin waan tokko bariyoo daransi mi'aa isaa osoo hin beekin yookaan immoo na jalaa dhumata jetteetiin osoo yaaddu mi'aan sun dafeetti jala dhumata. Jiini Ramadaanaa ji'a hunda caala ji'a filatamaadha. Ji'a Musliima biratti ji'a mu'mina biratti akkaan jaalatamaati. Ji'a Rabbiin biratti illee faarfamaati. Namni ilmi namaa jiini Ramadaanaa ji'a kaaniin sa'aatiin isaa tokkuma. Sa'aan kun ji'a kaan illee sa'aan middeemee afur jiini Ramadaanaa illee ji'a middeemee afur. Garuu jiini Ramadaanaa ji'a kaanii qaaliidha sa'aatiin isaa. Namni tokko hatta nyaata jaalatu osoo hin quufin jalaa dhuma. Jiini Ramadaanaa illee osoo waggaa tokko osoo ji'a lamallee ta'e osoo ji'a sadii illee ta'e hanga inni itti dhumate hin beektu. Sababbiin isaa ji'a sani waan jaalattuuf ji'a san keessa waan khayrii hedduu dalagattuuf ji'a tasgabbii qabu waan ta'eef osoo hin jaalatin osoo hin quufin nu jalaa dhuma bara hunda inshallah ka barannaa nurraa qeebalee ka waggaa dhufuutiin waggaa ittiin adeemsu rabbi nu haa godhu jechuudha. Wanta jaalatu tokko akka dafeetiin si jalaa dhumatu hin barbaaddu iyyuu iddoo gaarii tokko bashannanuuf deemtee daftee galuu hin barbaaddu iyyuu garuu immoo galuun kan kennu oolu iyyuu bakka sanii jechuudha. Kanaaf Ramadaan illee akkasii akkuma jette waan hedduu jaalannu waan hedduu hawwiidhaan eegaa turre ji'a ibaadaan keessa jabeeffamu ji'a sheexaanis keessa hidhamu si galee miti gaaf sheexaanis keessa hidhamu atiin ibaadaan duratti ulfaatan si laafuu danda'a. Jiruuf jireenya kan kee guutuun si laafa ji'a Ramadaanaa kana keessa jechuudha. Dalagaan kan keellis barakaasii qabaata. Hariiroon ati namoota wajjin qabaattu illee akkasuma barakaasii qabaata. Hariiroon ati Quraan wajjin qabaattu illee barakaasii qabaata. Kana wal qabateetiin ji'a kana hin mi'eeffatta. Waan mi'eeffattu kana immoo akka dafees jala deemu hin barbaaddu. Osoo dandeettee waggaa guutuu sun ta'iyyuu ni hawwita jechuudha ji'a kana keessa. Sirriidha. Jiini Ramadaanaa mana barumsaati yookaan immoo madrasaadha. Waan nu barsiisa. Fakkeenyaaf ji'a Ramadaanaatiin ala waan dogongorre yoo badii dalayne yoo maasiyaa dalayne shayxaana nu dogongorsiise yoo jennu taate Ramadaana kana keessa shayxaanni hidhamee jira. Wanni nu dogongorsiisu yoo shayxaana taate shayxaanni hidhamee jira. Nafsiyyaateen namu lubbuuteennatu badii san nu dalaysiisaa jira moo shayxaana waan jedhu ammoo sanillee addaan nu baasa. Yoo namni ji'a Ramadaanaa keessa illee badii san ittuma dalagu taate maasiyaa san ka'uma itti fufu taate shayxaana wanni dhaalatu takkan jiru wanni shayxaana kumatuuf hin jiru. Uf gaafachuu qaba. Uf gaafachuu qaba lubbuu isaati jechuudha. Yeroo garii shayxaana illee akkasitti waan inni hin dalagin keessa hin sun hin barbaachisu lubbuu fi illee as deebi'anii ilaaluun barbaachisaadha. Tokkoffaa sani lammaffaa ammoo salaata sunnaa fakkeenyaaf taraawih salaata leelii akka dirqamaatti namni hunduu salaata.
salaata sunnaati taraawiin sunnaadha garuu akka dirqamaatti ofirra godhee ramadaana keessa namni hedduun salaata miti taraawii salaata leeyilii kan akka salaatuu dandeenyu nu barsiisa. Migalee salaata subii akka jama'aan salaatuu dandeenyu nu barsiisa ramadaani. Kanaaf ramadaanni waan hunda keessatti ibaadaadha. Nama waliin loltu sooma qabeessa. Yoo namni waan badaa takka dubbate sira sooma hin qabdu jettaan. Yoo inni afaan isaarra waan hin taane yookaan yoo aare sooma qabdaa miimaa aarta. Sooma qabdaa miimaa nama waliin lolta jettaan. Nu leenjisu jira. Leenjii as keessaa fudhanne kan ammoo ji'a kaanii irratti illee fayyadamna. Namni yeroo garii fuunee ji'a ramadaanarra ji'a takka waan ramadaana keessaa barumsa ramadaana keessaa baranne kana ji'a takka bira nu taru yeroo garii ji'a takka jiini shawwaal dhumatee innaan achi boodaatitti deebiin. Dalagaa idilee kennatti jechaan. Saniifuu ji'a kana keessa ittuma yaadanii of leenjisuun barbaachisaadha. Ramadaanni mana barumsaa akka ta'e itti fudhannee itti of leenjisuu guyyaan iidaa immoo guyyaa eebbaati jechuudha. Sirriidha. Jijjiiramaaf qophiin barbaachisaadha. Akkuma tu jette namni tokko gaafa jijjiiramuu barbaadu waan itti jijjiiramuu qabu san itti cicheetiin hojjechuu qaba. Akkuma tu jette immoo jiini ramadaanaa kun mana barnootaati. Ji'a waan barbaadnu kana keessa leenjinuudha. Garuu immoo wanti guddaan ramadaanni kun erga bahee booda itti fufsiisuudha. Sigadami yookaan aadaa godhachuudha. Qorannoon ni jedha. Namni tokko waan tokko aadaa godhachuudhaaf yookaan immoo amala isaa godhateetiin yeroo hunda irra deddeebi'ee hojjechuudhaaf walitti aanseetiin guyyaa 21 yoo hojjete waan sana aadaa godhataa jechuudha. Guyyaa 21. Guyyaa 21. Ramadaan immoo guyyaa 30 guyyaa 7 dabalatee. Kanaafuu namni tokko jijjiiramaaf yoo qopheessee jira ta'e ji'a kana keessa waan barbaadu hundayyuu gochuu qaba. Fakkeenyaaf Qur'aana walitti aansee carraa qaroo qabaata ji'a kana keessa jechuudha. Salaata leeyilii meebii walitti aansee carraa qaroo salaatuu qabaata. Duhaa salaatuu ni danda'a walitti aanseetiin. Ibaadaan ji'a kana keessa laafuufii ni danda'a. Ibaadaan kunniin ji'a kana keessa guyyaa guyyaatti osoo addaan hin kutin yoo itti fuufee jedhee boodarratti aadaa ta'aaf yookaan immoo amala isaa ta'ee fi itti fuufaa jechuudha. Ittiin ulfaatu jechuudha. Fakkeenya tokko si akkaasuti. Fakkeenyaaf salaatumaan wal qabate jechuudha. Salaata namni hundinuu akka itti fardii irratti ni beeka. Hamma danda'e namni hundinuu salaata ni salaata. Salaata isaa eeggatee namni musliima ta'e tokko waqtii salaata isaa eeggatee salaata fardii 5 fardii jechuudha. Ni salaata jedhameetiin kan eeggamu. Salaata kana maybe akka aadaallee godhannee ta'uu ni mala. Fakkeenyaaf namoonni salaanis ni jiranii salaata warroonni addaan kukkutaa salaatanis ni jiranii. Ati fakkeenyaaf salaata kan kee gaafa salaatu walitti aansitanii kan salaatu fardii 5 eeggattee ni salaata. Guyyaa guyyatti sitti ulfaatu si ilaafi jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Jiruu kan kee ta'eera salaan. Si galami fardiidhaallee jiruu kan kee ta'e atiin naafil salaataan ala jireenya biraa hin qabu. Kana fudhattee jirta. Garuu immoo Qur'aana akka salaataatti guyyaa guyyaadhaan salaa qara'uu dhabuu dandeetta. Namoonni immoo qaraan jiran guyyaa guyyaadhaan namoonni Qur'aana qaraan juuzii tokkoo fi achii ol namoonni qaraan ni jiraatan guyyaa guyyaadhaan jechuudha. Garuu namoonni guyyaa guyyaadhaan Qur'aana qara'an kunniinis akkuma salaatan kana aadaa godhattee guyyaa guyyaan sirriitti si laafee salaatu kana Qur'aana isaanii namoonni akkasitti laafee fi Qur'aana qara'an ni jiran. Atan fakkeenyaaf namni tokko gaafa salaata addaan kutu yookaan salaata nama salaanne tokko arguun ni malta. Naannoo keenya jiraachuun ni mala namni salaatan salaanne namoota san akkamitti ilaaltaati. Of wajjin yeroo wal madaalchistu jechuudha. Ati salaatanii salaataa namoonni sunni salaatan salaatanii yeroo isaa wajjin wal madaalchistu namoonni sunni akka hedduu gadi bu'anii nutti ati kan laaltu. Hariiroon isaan rabbii waliin qaban hariiroon isaan salaata waliin qaban hedduu akka gadi bu'uutti ati kan laaltu. Akkasumas immoo namni Qur'aana isaa guyyaa guyyaadhaan aadaa godhateetiin sirriitti rabbiin laaffisee fi Qur'aana qara'u nama Qur'aana hin qaraane gaafa laalu jechuudha. Akka ati nama salaatan salaanne laaltu sanitti. Si galamii? Akkasuma ibaadaan biraas. Fakkeenyaaf soomni sunnaadha wixataa fi guyyaa kamiisaa akkasumas salaanni duhaadha ta'us ni mala wiitrii leeyilii kanneen namoonni aadaa godhatanii salaatan ni jiraatan jiruu jireenya isaanii keessa jechuudha. Namoota immoo kanaan faallaa jiran namoonni sunniin yoo ilaalanii akkuma ati nama salaatan salaanne san laaltutti nu ilaalanii jechuudha isaanis. Sirriidha akkasii dabalataan ammoo jiini ramadaana ji'a waan barbaannu wahii waan rabbi irraa barbaannu wahii rabbi irraa itti fudhannu. Namni hundi waan barbaadu qaba jireenya keessatti. Jiini ramadaanaa ji'a akkaan du'aayin keessa qabalamtu. Yeroo hundaa du'aayin hin qeebalamti. Jiini ramadaanaa ammoo irra ji'a du'aayin keessa qeebalamtuuti. Yoo badiillee jira ji'a badiin keessa si dhiifama jechuudha. Kanaafuu namni tokko fakkeenyaaf waan wahii ani fakkeenyaaf waan wahii sirraa yoo barbaade dhimma wahiitiif sitti barbaade
sitti bilbilee yoo bilbilan kaasin qaamaan bakka ati jirtu dhufee yoo qaamaan si dhabe mana kee dhaqee si iyyaafadhee bakka ati jirtu si soqee hanga dhimma kiyyeessan fixadhutti si jala deemee dhimma kiyyeessan sirraa xumuradhaa miti. Kanaafuu ji'a kana keessa akkasumatti dhimma keenya rabbitti himannee halkan kaanee guyyaa salaannee guyyaa zikiriidhaan halkan salaatan akkasitti hanga waan barbaannu san rabbi irraa fudhannutti haga waan barbaannu san harkaan gaannutti hin deebinu jechuudha. Harkaan gaanneellee dubbatti hin deebinu beeki. Garuu amma quuquun nu barbaachisa waan barbaannu sana rabbi irraa argachuudhaaf jechuudha. Inshaallah daawwattoonni kennamee gaafii akka gaafiititti wanni ani isaaniif dhiyeessu ji'a ramadaanaa kana keessa waan barbaannu san argataa jirra. Yookaan ammoo waan barbaannu saniif ammoo waan nurraa barbaadamu. Namni tokko waan akkuma isin jedhe waan tokko yoo sirraa barbaade ulaagaa wayii akka itti waan sanarraa argachuudhaaf waan akkanaa godhi. Rabbi irraa waan wayii argachuuf ulaagaa jira. Galee waan rabbi nurraa barbaadu san goonee waan rabbi irraa barbaannu san arganna. Galee hadiis tokko jira. حديث معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يابي الرسول جرو رسول صلى الله عليه وسلم كان جانين أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وحق العباد على الله حيتي ربين قبروت يسار راقبه في حيتي قبرون يسار ربي راقبا بيتها يعني ناي الله ورسوله أعلم رسول ربي تيفي ربي تبيكها يعني رسول صلى الله عليه وسلم حيتي ربين قبريت يسار راقبه يسا قبروا له ولا يشرك به شيء وانت كربتك الناس حق ربي نور راقبكم ارغاسي امو حيت انه ربي راقبنا مورال ربي بر تيغالي حق وفي امو حق انا راقب دنجل حيت انه يسر راقبنا ماين وان اصحاب جيست كنيسين يوكا امو جيست شركين دلاجين هنگا هين كفرين نعذبوا ابو يچون امو وان بربان نمكن كان كيس تيغالي حاجه شركين دلاجين حاجه عباده غوني حاجة ربي سلاني حاجة ربي سومنتي وان نور باني نوكنا وان ربي نور رابر بادو كنا وان ربي نور رابر بادو كنا يوغوني وان ربي رابر بانو نرجع نيجور. نيسر تبايدو وانت ما تيجي الكبرة تخصصني جيني كسر كون جاء عباداتي جاء ربين وان نتينو من كيسو دندودا شيكتو كتو ما جلست فكاتي غافة دعاء يقول تنجلا أكا دائما أبا واكرتوتي أكا دائماتي ربين كردا كان جتشو سيكرر أكا دائماتي رجلو daa'imni tokko gaafa waa sirraa barbaadu jechuudha. Sin dhiisu qabaadhus dhabi fakkeenyaaf mallaqa yoo sirraa barbaadeef yookaan waan xiqqoo wayii faayidaa yoo sirraa barbaadeef daa'imni tokko jechuudha. Namni si hubachuu hin dandeenye. Waan barbaadu san malee dhabuu haga argatutti dhimma kan kee hin qabu. Biizii ta'us ni maltaa waan inni barbaadu san qabaachuu dhabuu ni maltaa garuu taargeetiin isaa maalidha argachuu. Kanaafuu inni maal si godha biizii si godha yeroo hunda jechuudha. Si kadhata si rakkisa sitti booha akkasitti rabbiin kadhadhaa jedhanna. Yeroo du'aa goonu immoo akkasitti yoo rabbiin kadhanne rabbiin immoo akka namaati miti namni nama hifata rabbiin nama hifatu biiziin ta'u rabbiin si hifachuu miti sitti gammada yoo akkasitti isa rakkistee kadhattu jechuudha hin rakkatu rabbiin si kennuudhaaf garuu akka akkasitti isa kadhattu si barbaada lammaffaa immoo gaafa du'aa gootu jechuudha du'aan kan kee qeebalamuudhaaf fakkeenyaaf nama tokkorraa yoo amma fakkeenyaaf hiriyaa kan kee irraa yookaan abbaa keetirraa nama wayirraa faayidaa yoo barbaadde jechuudha. Mallaqaanis ta'uu ni mala fakkeenyaaf si haa kaasuti mallaqa barbaada nama wayiirraa atiin hariiroo nama isa waliin qabdu qulqulluu ta'uu qaba jechuudha. Namni sun sirratti wanta akka wanta nama san aarsu hojjettee jiraachuu dhabuu qabdaati. Walloluu dhabuu qabdaati. Yoo isin lamaan jidduu rakkoon jiraate hoo yoo nama san mufachiistee jiraatte hoo. Yoo namni sun nama san bira amanamaa hin ta'in. Yoo nama san bira amanamaa hin ta'in. Si galee miti nama san guyyaa guyyaatti yoo ka zollamtuuni hoo namni sun waan ati barbaadu sii kenna. Kanaafuu maal gochuu qabda? Waan barbaadu nama sana argachuuf waan isa miiteetu badii isa miiteetu dhiifama gaafattee qulqulluu ta'uu qaba karaan siif kana kana si godhee jira dhiifama naa godhi araarfattee kaateetiin waan barbaadu gaafatta jechuudha. Kanaafuu istigfaarri hedduu waan barbaachisaadha. Kuni fakkeenya ati fudhatte fakkeenya anillee kaasaa jiru fakkeenya hanga jalqabaa atillee kaasaa jirtu anillee kaasaa jiru namarratti fakkeenya fudhatu jedha. Fakkeenyi nam tokko mufachiiftee yoo dhiifama gaafattee waan barbaadutti dhiifama eegasii godhee booda waan barbaadu san sii kennuu danda'a. Ilmi abbaa isaa boohee akka daa'imaatitti yoota rabbiin du'aa'ii kadhattu akka daa'imni abbaa isaa kadhatutti fakkeenya namarra fudhatu jira miti. Namnuu sii kennaa yoo akkas goote rabbi ammoo maalayyaa. Rabbiin immoo na kadhadhaa jedhee. Rabbi dachaa abbaatii. Na kadhadhaa isinii kenna jedhee rabbiin. Na kadhadhaa isinii kenna. Bar namni akka kadhatuun hin barbaadu bar. Yoo itti dhufte maal ta'a fakkeenyaaf namni waa nama kadhatu gaafa si dhufu dugdatti kennitee deema. Kadhaa itti deemmeesinaan si dhoogata. Ati na cinqite jedha.
guyya guyyaan na gaafata rabbiin ka barbaadu kan na gaafadha isin raqee bala na gaafadha kan jedhu rabbiin kanaaf du'aa gaafa goonu wantoota amma haasofne kan istikfaar baay'ee istikfaar baay'isuun qoftinu waan guddaadha garaa qulqulluun yoo istikfaar baay'is rabbii wajjin qulqulluu gaafate rabbiin waan ati yaanne fasii kenna kanaaf jiini keessatti ji'a ramadaan ta'uu isaatii wal qabateetiin zikrii irratti haa jabaannu salaawata rasuula keenya alayhi salaam irratti buusuu irratti illee daran haa jabaannu jenna simboo keenya torbe kanaatiin sagantaa keenya simboodhaa eegale jira mee sagantaa itti aanu daawwannu dachana turtii gaarisin jenna.